Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya magaalaan Finfinneedhaa durirraa eegalee hanga yeroo amma jirru kanatti afaan Oromoodhaa isii keessatti aayyedaadha uummata keenya wajjin jechuudha. Haa ta'u garuu ammaan tana aayyedummaarraa gara haadhaa jijjiiruu qabnaa jedhaloonni murannoodhaan lafaa ol ka'ee tattaafachaa jira. Sagantaan afaan Oromootiin baatii Ramadaanaa sababeeffachuudhaan afaan Oromootiin dhihaachuudhaaf qophaa'aa jirtu sagantaa ajaa'ibaati. Sagantaa kana kiiboor maltiimiidiyaadhaa fi harka maltiimiidiyaatu wajjin qopheesse. Sagantaan kun galma aadaa Oromoodhaa kan magaalaa Finfinneetti argamu irratti qophoofte. Sagantaa akkaan bareedu munshidoonni keenya qaqqaaliin bebbeekamoonis achi gubbatti hawaasa bashannansiisuudhaaf hawaasa keenya Finfinneen teenya jechisiisuudhaaf hawaasa keenya maalummaa magaalaa teenyaa akka itti dhaga'amtu taasisuuf lakkii Finfinneen aayyadaa osoo hin ta'innuuf haadha jechuudhaan sagantaa bareedduu ajaa'ibaa baatii Ramadaanaa sababeeffachuudhaan nashiidaaleen haaraan adda addaa mimmi'ooytuun adda addaa kana irra dhiyaattu isiniif qopheessaa jiran. Guyyaan isaa Shaabaana 21. Walarkaan keenya galma aadaa Oromootti haa ta'u isiniin jenna. Baay'ee ulfaadhaa galatooma.